Family akkam jirtu har'agaa oduu ajaa'ibaa tokko akkam garaa nama raasuun qabadhee dhufe innis daa'imni isin suuraa isaa fi viidiyoo isaa agartan kun gammee jedhama. Mucaa yeroo darbee garaa konkolaataa jala yookiin immoo konkolaataa deddeebisaa uummataa magaalaa Finfinnee magaalaa Dambidolloo haga Finfinnee dhufaa jiru garaa isaa jala lixee gara Finfinnee dhufe jechuudha. Daa'imni kun namoonni baay'een akkamittiin garaa konkolaataa jala seenamaa sobadhaa jechaa turan. Kun Scriptii tu barreeffamee ijoollee Wallaggaatiin ni qophaa'e malee daa'imni kuni garaa konkolaataa jala taa'ee dhufuu hin danda'u jedhan. Namni keenya waa hin hubatu. Yeroo darbee biyya keenya irraa daa'imni tokko mucaa waggaa 14 tokko mucaa waggaa 10 dargaggeessas jedhamu daa'ima waggaa 14-16 Keeniyaa irraa haga Londanitti haga biyya UKtti gommaa xiyyaaraa jala taa'ee dhufeera. Imagine kun waan hin yaadamne qilleensa gidduu taa'ee jechuudha. Akkasumas immoo Morocco irraa daa'imni waggaa 14 Morocco irraa ka'ee biyya Faransaayeen garaa xiyyaaraa jala gommaa bakka gommaa isa taa'ee qilleensa hamaa sana keessa taa'ee dhufee galeera. Mucaan kun garaa konkolaataa jala እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እንዴት ሕፃን ልጅ 700 ኪሎ ሜትር ጎማ ስር ከስር ተኝቶ ሊመጣ ይችላል? ይሄማ ውሸት ነው ስላላችሁ እኔ ራሴ ተጠራጥሬ እውነት እኮ ነው እንዴ ሊሆን ይችላል አልኩና ገሜን አገኘሁትና መኪናው ጋር ሄደን ገሜን እስቲ እንዴት ነው የመጣው ብየው እንዴት እንደመጣ ሊያሳየኝ ነው። እስቲ ና ኮትኑ ተገርሲ ሲገሜ እስቲ ና ዝቅ አድርገው ካሜራውን ገሜ አከሲቲ ተሰ እውነትም መቀመጫ ቦታ አለ። ሹፌሩንም ስንጠይቀው ሞተሩ ከኋላ ነው ብሏል። ምንም የለም እና ለማንኛውም እንደዚህ አይነት መኪና ሹፌሮችና ረዳቶች መኪናውን ከማንቀሳቀሳችሁ በፊት ይሄን ቦታ በደንብ ቼክ እንድታደርጉ ብዙ ህፃናቶች በዚህ ጋር ቁጭ ብለው እየመጡ እንደሆነ ገሜም ነግሮናል። ከሱ በፊት ብዙ ጓደኞቹ በዚህ መንገድ ወደዚህ እንደመጡና አናውቅም። እንግዲህ የብዙ ህፃናት ህይወት በዚህ መንገድ አልፎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ሹፌሮችና ረዳቶች መጀመሪያ ከመንቀሳቀሳችሁ በፊት ቼክ አድርጉ። ገሜ አይ ገሜ